እነሱ ቤት እያለሽ ማርገዝሽ ሲታወቅ ያረገዝሽው ከባባ ነው ወይስ ከልጅየው ነው? ከልጅየው ነው። አባት የላቸውም ሲጀመር ቤት ልጆቹ ሚስት አለ ልጅየው ታላቸው እናቲቷ ለቤት አባታቸው ሟች ነው። አባት የላቸው። ቅድም ግን እሷ ያለችው ምንድን ነው? ሰውየው አስቀምጧት ለብቻ የለውም ሚስት የለውም ልጁ። የስንት ዓመት ልጅ ነው? Egaa akkuma argaa jirtan obboloota koo waan baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf garaa nama nyaatudha. So namni ijoolleen keenya jaallatanii osoo hin taane mixattiin tun irratti murteessuun baay'ee rakkisaadha. Akkuma argaa jirtanii rabbiin yoo nama jaallate fuula namaa nama dhaabini egaa dhugaa hin beeku. Maaliifi mixatti wayii dhiyeenya kana Dubaaitti illee waan akkasiiti ishee mudate hedduu takka dhugaa dubbachuuf hin gargaarurri jedhanii mixattiin sun baay'ee takka garaan nyaatte. Ashama harka bunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube kala jalatti argamtanii jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii faa baay'eetu jecha egaa obboloota koo akkuma dhagaa jirtanii mixattiin tuni maatiin ishee Saudi Arabiyaatti kan akkana taate maatiin abbaan hin qabanii ijoolleen dhiiraa baay'eedha mana tokko keessa mana dargaggeeyyanii jettee jirti. Jaallatanii osoo hin taane wantoonni akkana kun nama mudata beektanii yeroo tokko tokko mudatuu danda'a. Ijoollee hedduu re'aan xiyya takka illee waan akkana waan ishee mudateef kana namarratti murteessuun hin danda'amu. Dhugaa kun waan seexanaati. So ammasitti immoo of eeggachuun barbaachisaadha. Of eeggannoo gochuun gaariidha. Gin ishee waan jettee gargaarsa fi hanga amma ji'a torba guuteen jira jettee isheenis immoo wallaalummaa ishiiti malee agana turuu hin qabdu ture. Odoo iyyattee odoo hanga ji'a torba eegdu hanguma ji'a tokko ji'a lamaa kana taanqasaaqastee yookiin iyyattee yookiin immoo poolisiitti himattee mucaa sunillee namni warri sunillee qabamanii gargaarsa illee taasifamuufii ni danda'a. Kanaafiyyuu hanga gaafa deessusitti wanti tokko egaa maal jedhu mammaaksaatu jira. Du'a dhoksanii awwaaleessan dhaquu jedhu beektanii. Kanaafiyyuu erga ta'een boodatti immoo wanti kun waan ishiidhaaf hafuu miti yookiin immoo waan dhoksuu dandeessuu miti. Isheenis immoo wallaalummaa ishiiti malee odoo dura himachaa hanga ji'a torba guutuu kana himachaa yookiin immoo garma TikTok kanallee dhuftee iyyattee wanti tokko furmaanni ta'uufii danda'a beektanii. Kanaaf amma jala geessee guyyaanis dhiyaatee akkana jettee isaaniyyuu immoo miidiyaan kun Habashaan kun ni beektu baay'ee rakkisaadha. Baay'ee takka garaa nama nyaatti waan hundaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi bakka jirrutti waaqayyoon waa eegu waaqa biratti immoo nuyi of eeggachuu qabna. Shamarran keenya ijoolleen keenya dubartoota yookiin waan kana yeroo baay'ee mudata waan akkanaa kun mudannooni. Kanaafiyyuu tun immoo mixattiin arabaanii hin beekuyyuu rafeetin ture jette dhugaa waan baay'ee garaa nama nyaattu. Innaa akkamittiin duute moo jedhanii dhugaa baay'ee tokko gaafa itti iyyanii hedduu takka garaa na nyaatti jechuudha. Hin duute moo qaama keetii miti gaafa jedhanii dhugaa dubbachuuf namoota nama akkuma afuriif waan ta'etu ishee dhaggeeffataa jira. Hedduu takka dhugaa dubbachuuf kana mannaa baay'ee tokko nama jibbisiisa garuu mucayyoo sana silaa erga ta'een boodatti salphisuunis hin barbaachisu. Namoota biraati irraa baratu jedhanii nama amma Dubaay kana keessatti mucattiin takka mana madaamitii nan badee tan akkanatti mana ijaazaatti akkana ta'e ishiin illee dhugaa dubbachuuf oduma ji'a 8 moo 9 guutu jettee isheen siriidha. Yeroo kana jettu kana hin gargaaru jedhanii didan dhugaa dubbachuuf mucattii sun amma danda'een hojjedhu akkanatti akkana itti himattee so namni biraatirree ijoolleen biraatirree akka irraa baratta waan akkana biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkisaadha. Kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun isinumarraayi. Amma maaliifi mucattiin tun dhugaa yookaan immoo waan ta'een illee tuquu danda'u hin beekamu waan saayii. Ani rafeetan ture inda'um ishiin iyyuu hin beekne anatu namticha natti meeyyuu jette dhugaa dubbachuu waan nama saayu isatu iyyuu natti meeyyuu jette mucatu natti meeyyuu ani rafeetan ture dhageenyeen dhaga'uusi jette. Namoota ijoolleen akkanaan hin beeku akkamitti akka biyyaa baatan hin beeku ba'anii hin beeku dhugaa hedduu takka garaadha nyaattee miskiinuma. Waan ta'een tuqanii kanatti fazzasiisan malee biyaan si'anii namni akkamitti ammana hangana of dagetti yookiin immoo hin beeku ani dhugaa dubbachuu. Dhugaa dubbachuu kana amma fakkeenyaaf mana kilaasii
mana kilaasii qulfii hin qabne yookiin immoo bakka anuma qulfii qabaayyuu sodaata dhiironni jiraatanii biyya Arabaa keessatti baay'ee nama hin sodaatu. Nama sodaachisa kanaafiyyuu qollofanneeyyuu nama sodaachisa. Isheen immoo siin jettee akkamitti waan hundaafiyyuu ulfaata. Hedduu takka dhugaa dubbachuuf ijoolleen akkanaa nin beeku baay'ee tokko ulfaataadha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa obboloota koo irraa baradhaa. Nama tokko erga argitanii tokko irraa barachuun waan akkanaa kun immoo baay'ee tokko sirrakkisa boodallee. Amma yeroo darbe beektanii akkuma micittii kana biyya Itoophiyaa irraa dhuftee sarraatanyaan jechuudha dhuftee gaafa dhuftu haati manaasaa hin jirtu jettee micittii suni haati manaasaa hin jirtu isaan booda na fudhateetu magalee akkuma dhamanaatti na jiraachisaa ture jettee isaan booda gaafa garaatti hafu naannoo ji'a jaawaan akkasii geessuu tikkeetti naa kutee gara biyyaatti na gaggeessee jettee ergasii immoo erga biyya galtee ijoollee lakkuu lama deessee jechuudha ijoollee dhiiraa. Isaan booda haati isheetillee maatiin isheetillee na jibbanii alatti bakka barbaadde deemi diqaalaa kee fudhadhu naan jedhanii isaan booda alatti ba'ee an kadhadheellee barandaallee bulee alarree bulee hin beekaa jettee bakka seenaa ishee dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een irraa baratu yookiin immoo waan akkanaa kun ijoollee biyya Arabaa jiraniif akka isaan of eeggannoo godhaaf irraa baratu jedheetiin yaada. Viidiyoo sanii hedduu takka dhaggeeffadheenuu dhugaa dubbachuuf hanganatu jira. Kanaaf ijoolleen biyya hambaa jirru sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Nama keetirraa hoo taate si gargaaru amma beektanii amma namoota akkanaa eenyumtuu iyyuu isin gargaaru jechuudha. Isinii galee kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Kan akkanaa kanas immoo waaqayyoon nu haa baasu. Jireenya keenya keessatti jireenya namaa kan abdii akka kutan nama taasisu waan akkanaati beektanii. Kanaaf iyyuu yoomiyyuu ta'anan immoo abdii kutachuun gaarii miti. Kana waaqayyo namaaf laati kan nyaatanii. Kanaaf iyyuu amma danda'ametti ijoolleen biyya Arabaa jirtanii kan ganaa dhuftanis sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Waan akkaniiti. Gin agas bakka ammoo feeyyuu ta'u maatii si jaallatanis ta'ee maalis ta'ee agas bakka itti dhiyaachuu hin qabdanii agas hanga beektanii akka obbolummaatti yookiin immoo wajjiniin jiraachuu waan akkasii kan hanga fuula nama argatanitti of ilaalchisuun hin barbaachisu jechuudha. Beektanii keessattuu immoo warroota dhiiraa injiran anillee nan beeka dhugaa dubbatu waan akkanaa kana mudannoo akkanaa kana ijoollee baay'eerraa nan dhagaa hedduu takka. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo caalas immoo sirriitti xinniqqaaqee sin barbaachisa. Akkanatti kinoolaadha. Gaafa gargaara namnillee nu gargaaree gara biyya keenyatti illee nu galchu jettan akkanatti bakka nama xiqqeessu salphina kunuyyuu miidiyaa kanarratti salphachuurra dhugaa dubbachuuf arabsuma. Kanaafiyyuu kana caala wanti nama salphisu hin jiru. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa itti dhiyaachuudhaan dura bakka nama Araba dhiisatu namoota keenyayyuu akkuma argaa jirtan namootuma keenyarraa fagaachuu nama barbaachisa. Itti dhiyaachuu miti. Kanaaf eenyumayyuu taanan eenyumayyuu taanan baay'ee ulfaataadha wanta akkana jechuudha. Shamarri takka dubartiin takka beektanii deemtet illee bakka garaa ishee hin geechuu. Kanaaf dubartoonni immoo ni beektu dubartiin bakka fagoo hin deemtu yookiin immoo maal hin jettu jedhu sila. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi sirriitti xinniqqaaqee sin barbaachisaa. Waan akkanaa kun irree isin irra geenyan callisuu osoo hin taane daftanii beeksisuu yookiin immoo poolisiidhaan maramtanii waan akkasii kana silaa dhugaa dubbachuuf amma Saawud Arabiyaa fa'aatti illee seerri beektanii amma seera bareedatu jira. Mucattiin tun kan jirtu achiidha. Gara seeratiin osoo gaafattee fi iyyattee gargaarsa hedduu irraa fuudhuu danda'u jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan sararatanyaa hoggaa meeqa hojjetaa turteef
bakka tokkotti qarshii hedduu irraa fuudhanii fi akkasitti kan gaggeessaa jiranidha. Namoota lamoo sadii jechuudha bara kana keessa Saawudi Arabiyaa keessatti waan baay'ee das nama jedhu. Kanaafiyyuu isinillee waan akkanaa kun gaafa isinirra gahee Arabaan sirriitti waan akkanaa kanarratti iyyachuu qabdu. Maaliif gargaarsumallee isiniif ta'a waan ta'eef. Mucattiin tun amma asirratti TikTok irratti namni gargaaree itti kolfu dhugaa dubbachuuf isheetti kolfanii ishee xiqqeessan malee wanti isaan godhaniif takka illee hin jiru. Waan akkanaa kun waan deddeebi'eef jechuudha beektanii. Sirriitti ijoollee baay'ee ta'e nama baay'ee ta'e namoonni akkanaa. Kanaaf iyyachuu qabdu zim jechuu hin qabdan. Nah kana siniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama azaazansiisti. Akkanatti hanga dubbachuu dadhabdutti illee geessee jirti mucattiin tuni. Abashoonni ni beektu akka wal beekaniin akka inchiin kan wal gargaaranii. So ginni isaanis immoo beektanii inifatan. Dhugaa dubbachuuf yeroo hunda baqa waan akkanaa ta'e yeroo kana baqa daggamee waan akkanaa kun maaf tokkorraa hin baranne kan jiranidha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggachuu qabdu siniin jedha obboloota koo. Egaa waan akkasiitii waaqayyoon immoo nu haa eegu nu haa tiksu waan akkanaa kana salphina akkanaa kana nu haa oolchu. Kanaafiyyuu nutillee hanga nu danda'ametti of eeggachuu qabna siniin jechuun jaalladha obboloota koo. Viidiyoo biraatti nangaa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha siniin jedha nagaan tura.